Akkam jirtu har'a kan waliin ilaallu caaccuulee muuziqaatii. Caaccuulee argaa jiran gosa torba ilaallee turre, isaaniin duuba deebitanii akka yaadattan abdiin qaba. Har'a kan waliin ilaallu caaccuulee muuziqaadha. Muuziqaan afaan addunyaa waliigalaa ta'ee barnoota saayinsii mataa isaa danda'e qaba. Maaltu muuziqaan afaan waliigalaa addunyaa ta'ee barnoota saayinsii mataa isaa danda'e qaba. Akkuma nyaanni tokko nyaata mi'aawu ta'ee dhiyaachuuf mi'eessituun garaagaraa walitti dabalamee qophaa'u, muuziqaanis dhamdhama gaarii horachuuf caaccuulee garaagaraa walitti qindeeffamuun dalagamuu qaba. Caaccuulee muuziqaa bebbeekamoo ta'an ni jiru jechuudha. Caaccuulee muuziqaa bebbeekamoo ta'an ni jiru. Kan jalqabaa yookiin tokkoffaan rukkuttaadha. Lammaffaan riitimiidha. Rukkuttaa yookiin riitimiin tokkoffaa eeguu ta'u, kan lammaffaa yeedaloo, tuuta sagaleewwanii yookiin harmanii kan jennu, saffisa yookiin adeemsa sagaleewwanii yookiin muuziqaa, teempoo, sagalee yookiin piichii kan jennuu fi hanga guddinaa fi xiqqeenya sagalee kan jennu daayinaamiksii jennee kan waamnu, akkasumas foormii fi ijaarsa garaagaraa kan of keessatti hammatedha jechuudha. Maaltu muuziqaan kanneen kana of keessatti hammataa jechuudha. Rukkuttaa haa ilaallu. Rukkuttaan yookiin riitimiin maalidha isa jedhu yogguu ilaallu, riitimii jechuun rukkuttaalee yeroo fi ariitii walqixa ta'een itti fufinsaan yookiin irra deddeebiin taphataman yookiin dhagahamanidha jechuudha. Haalli uumama riitimii seera uumamaa wajjin hedduu walitti dhufeenya kan qabudha. Haalli uumama riitimii seera uumamaa wajjin walitti dhufeenya kan qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhahannaa yookiin dhikkisa onnee keenyaa, laphee keenyaa irra harka keenya keenyee dhahannaa onnee keenyaa yoo dhaggeeffannu yeroo wal fakkaataa ta'een sagalee wal fakkaataa ta'e ni dhageessisaa jechuudha. Deemsa miila keenyaa yeroo wal fakkaataa fi haala wal fakkaataadhaan sagalee wal fakkaataa dhageessa. Guluffii fardaa tattarak yeroo jedhu jechuudha. Kanneen kana fakkaatan walitti hidhata akka qabu amanamaa jechuudha. Maaltu riitimiin? Riitimiin gocha yookiin sochii yeroo waliin godhamu ta'ee akka yaadrimeen muuziqaa ibsutti notaawwanii fi boqonnaawwan turtii yeroo keessatti deddeebi'uun kan raawwatamudha. Wal duraa duubaan dhagayamuun. Fakkeenyaaf ammoo fardi yeroo deemu tattarak wal faana jechuudha. Miilli keenya yeroo lafa jalnee deemu akkaataa nuti itti deemnu sagalee wal fakkaataa fi yeroo wal fakkaataadhaanidha jechuudha. Sagalee yookiin nootaaleen boqonnaa sagaleewwan yookiin nootaaleen boqonnaalee kun immoo riitimii yaa'insa sirna qabeessa ta'ee akka dhaga'amu godhaa jechuudha. Sirna qabaata. Sagalee sana walitti fufinsa qaba. Yoo inni adda cite itti fuuftanii wanticha dhaggeeffachuu yookiin gurra keessan keessa jiraachuu malaa jechuudha, garaagarummaa waan hin qabneef. Dabalataan riitimiin muuziqaa nootaalee fi boqonnaaleen turtii hagamii akkaataa kamiin akka taphataman agarsiisaa jechuudha. Hagi turtii isaa ni beekama, akkamiin akka inni taphatamus ni beekamaa jechuudha riitimiin. Riitimiin caaccuulee muuziqaa keessaa isa wiirtuudha. Isa kamidha? Isa wiirtuudha jechuudha. Kana jechuun caaccuulee muuziqaa kan biroo walitti hidhuu fi qindeessuu keessatti riitimiin shoora ol aanaa qabaa jechuudha. Riitimiin caaccuulee kanneen walitti hidhuuf qindeessuu keessatti shoora ol aanaa qabaa jechuudha. Riitimiin qabiyyeewwan garaagaraa of keessaa qaba. Isaanis qabiyyee, mallattoo, agarsiisa yeroo. Gosa riitimii keessaa isa tokkodha. Meetiriin muuziqaa keessatti rukuttaa meeqatu yeroo murtaa'aa tokko keessatti akka raawwatu kan ibsudha. Caaccuulee muuziqaa keessaa kan nuti arginu daayinaamiksii yookiin hanga guddinaa fi xiqqeenya sagalee muuziqaa kan jedhudha. Daayinaamiksiin ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa sagalee, ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa sagalee yookaan immoo guddinaaf xiqqeenya sagalee kan agarsiisudha. Haala uumamuu sagalee irratti kan hundaa'uun daayinaamiksiin bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Ol xiqqaachuuf gad xiqqaachuu sagaleedha daayinaamiksiin jenneerra. Kun immoo bakka lamatti qoodama. Daayinaamiksii dhaabbataa fi daayinaamiksii jijjiiramaa kan jennu. Daayinaamiksii dhaabbataan sagalee murtaa'aa yookiin wal fakkaataa ta'een muuziqaa akka taphatamu kan taasisudha jechuudha. Sagalee wal fakkaataa ta'een
kan jedhu sagalee dhaabbataa yookiin sagalee wal fakkaataa ta'een sagalee jijjiiramaa kan jennu immoo sagaleen sun jijjiiramaa kan deemu yoo ta'edha. Fakkeenyaaf osoo sagalee ol hin kaasin yookiin gadi hin xiqqeessin akkuma isa jalqabaatti itti fufuun taphachuun sagalee dhaabbataadha jenna. Daayinaamiksii yeroo barreessinu yeroo baay'ee mallattoolee fi gabatee fayyadamna. Fakkeenyaaf gabatee asii gadi ilaaluu dandeessu. Mallattoon PP jedhu kun piyaanizimoo jennaa jechuudha. Maqaan isaa piyaanizimoo jenna. Hiikni isaa sagalee baay'ee laafaa. P ka jennu piyaanoo sagalee laafaa yookiin xiqqaa. MP ka jennu meezoo piyaanoo. Hiiki MP meezoo piyaanoo. Kana jechuun immoo afaan Oromoodhaan sagalee giddu galeessaa yookiin laafaa yookiin xiqqaa jechuudha. MF meezoo forte. MF ka jennu meezoo forteedha. Meezoo forteen sagalee giddu galeessa ol ka'aa yookiin guddaadha jechuudha. F forte. Forte jechuun sagalee ol ka'aa yookiin guddaadha. FF fortizimo. Sagalee baay'ee ol ka'aa guddaa jechuudha. Hiika sagaleeleen qabanii haala kanaan keenya jechuudha. Hiika sagaleeleen qaban FF, MP, MF, FF jennee keenya hiiki isaanii immoo maal akka ta'e as irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Daayinaamiksii yookiin sagalee jijjiiramaa kan jennu. Fakkeenyaaf sagalee jijjiiramaa kanarratti daayinaamiksii jijjiiramaan sagalee muuziqaa haala wal fakkaaturraa kan hin turre ta'ee suutaan ariitiin yookiin akka tasaa dabalaa fi hir'achaa xiqqaachaa deemuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan ilaaluu dandeenya. Mallattoo sagalee suuta cimaa yookiin guddachaa deemu isa agarsiisudha. Akka kanaan yoo keenyu mallattoo sagalee suuta hir'achaa deemu immoo akka kanaan keenyaa jechuudha. Yoo jenne sagalee ol ka'ee gadi bu'aa dhufe. Xiqqaarraa ol ka'a sagalee muuziqaa bifa haala kanaan deemuu jechuudha. Inni sagalee jijjiiramaadha jennu. Muuziqaa dhageenyu tokko yeroo sagalee baay'ee ol ka'aa yookiin guddaa ta'een dalagamuu fi sagalee gadi bu'aa ta'een dalagamu yookiin xiqqaa ta'een dalagamu miirri nu keessatti uumamu waliif faallaadha. Fakkeenyaaf muuziqaan daayinaamiksii sagalee ol ka'aa yookiin ol ka'aa of keessaa qabu si'aayinaan akka muuziqaa sanaa hordofnu kan nu taasisu yoo ta'u, muuziqaan daayinaamiksii gadi bu'aa qabu garuu akka miira tasgabbii qabuun hordofnu nu taasisa. Sagaleen nuti dhageenyu sun baay'ee gadi bu'aadha yoo ta'e miira keessa gallee akka dhageenyu kan nu taasisu akkasumas si'aayina dafee kan rukkutaa deemu yoo ta'u si'aayinaan akka dhageenyu nu taasisaa jechuudha haala rukkutaa riitimii sanaa irratti hundaa'uudhaan. Dabalataanis daayinaamiksiin muuziqaa taphatamu tokko akka dhamdhamni isaa mi'aawaa gurratti akka dhaga'amu taasisa. Dhamdhama mi'aawaa ta'e gurratti akka dhaga'amu taasisaa jechuudha. Daayinaamiksiin yookiin ol ka'insaaf gadi bu'iinsi sagalee jechuudha. Namoonni muuziqaadhaaf xiyyeeffannaa akka kennanis ni taasisa. Ol ka'ee deebi'ee gadi bu'aa, gadi bu'ee deebi'ee ol ka'a. Haala nama hawwatuun qindoominni isaa ni jira taanaan gurra namaaf xiyyeeffannaa akka argatu taasisaa jechuudha. Sadaffaa saffisa adeemsa muuziqaadha. Caacculee muuziqaa keessaa kan ilaallu. Saffisa adeemsa muuziqaa yookiin immoo teempoo kan jennudha. Hanga ammaatti tokkoffaarratti rukuttaa yookiin riitimii ilaallee, kan lammaffaarratti daayinaamiksii ilaallee, kan sadaffaarratti teempoo ilaallaa jechuudha. Teempoo yookiin saffisa adeemsa muuziqaa kan jedhu ilaalla. Saffisi adeemsa muuziqaa maalidha? Teempoon saffisa muuziqaa yookiin baay'ina rukuttaa yeroo murtaa'aa tokko keessatti raawwatu kan agarsiisudha. Maal kan agarsiisudha? Saffisa muuziqaa yeroo tokko keessatti raawwatu jechuudha. Saffisa yookiin ariitii rukuttaa muuziqaa yeroo tokko keessatti raawwatu kan nu agarsiisudha. Isaan kanas fakkeenyaaf aleegiroon, andaante, adaajoon jennee ilaaluu dandeenya. Aleegirooniin kun muuziqaa ariitiidhaan taphatamu agarsiisa. Aleegiroon muuziqaa ariitiidhaan taphatamu kan nu agarsiisu yoo ta'u, adaanteen immoo haala saffisaa giddugaleessa muuziqaan sun ittiin adeemu agarsiisa. Saffisaa fi giddugaleessa muuziqaa sana
nu agarsiisaa jechuudha. Kan sadaffaa yookiin immoo aadaa gujoon kan jennu kun immoo muuziqaa suuta taphatamu kan agarsiisudha. Inni kun muuziqaa suuta taphatamu, inni kun adaanteen muuziqaa giddu galeessa, aleegiroon immoo muuziqaa ariitiidhaan taphatamu nu agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaawwan ariitiidhaan taphataman yoo ilaaluu dandeenye sirba bulloo jedhu fakkeenya yoo fudhanne muuziqaa ariitiidhaan taphatamudha. Sagalee aleegiroon kanaan taphatame jennee teempoo kanaan taphatame jennee fudhachuu dandeenya. Saffisa giddu galeessaa kan adaantees akkuma kana muuziqaawwan biroo fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Barnoota ammas ka barnootaa ka jedhu sirba Alii Birraa yoo fudhanne giddu galeessadha. Ol ka'aas miti gadi bu'aas miti jechuudha. Muuziqaa suuta taphatamu kan agarsiisu immoo adaajoon jenna. Adaajoon kan jennu kana fakkeenyaaf muuziqaa jaalallee wallamaan kan gammadanii muuziqaan baay'ee gadi bu'aa ta'e suuta taphatamuu fi miira namaatu. Muuziqaawwan akka kanaa adda baasuu dandeessu. Muuziqaawwan yeroo dhaggeeffattan gosa teempoo kamiin taphatame akka jedhu adda baasuu ni dandeessu. Yeedaloon caacculee muuziqaa keessaa isa tokkodha. Isaan jalqaba ilaallee riitimii daayinaamiksii teempootti aanuun kan jiru yeedaloodha. Hiddama muuziqaa keessatti iskeelii muuziqaa ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa sagalee piichii ibsuun isa bu'uuraati. Piichii ibsuun isa bu'uuraati jechuudha. Ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsi sagalee iskeelii keessatti uumamu taphatamu immoo ijaarama yeedaloo sirrii uumuuf nu tajaajila jechuudha. Uumama sagalee sirrii uumuuf nu tajaajila. Meejar iskeeliin muuziqaa hundumtuu hariiroo kallattii relative minor ofii isaanii ni qabu. Muuziqaan maal of keessaa qabu jechuudha? Meejar iskeelii kan jennu of keessaa ni qabu jechuudha. Kana jechuun meejarii fi maayinarii iskeeliin hariiroo kallattiin waliin qaban furtuu tokko irratti ijaaramuu jechuudha. Meejar iskeelii kan jennuu fi maayinar iskeelii walitti dhufuudhaan sagalee muuziqaa isaan nuuf uuman jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroo kallattii meejarii fi maayinar iskeelii si, doo fi laa asiin gaditti kaa'amerra hubachuu dandeenya jechuudha. Meejar iskeelii C, D, E, F, G, A, B, C kanaan meejar iskeeliiwwan kanneen fudhachuu dandeenya. Warri kun meejar iskeelii kanneen jennudha. Maayinar iskeelii kanneen jennu immoo akka asii gadittidha. A, B, C, D, E, F, G, A dha. Warri kun meejariidha. Warri gadii kun immoo maayinariidha jechuudha. Haala rukuttaa isaanii ilaaluu dandeessu. Kun haala kanaan dhufeetu haala kanaan jira. Maayinar jennu immoo haala kanaan deemaa jechuudha. Yeedaloon yaa'insa sagalee gurra dhaggeeffattootaa hawwatu kan ibsudha. Yeedaloon wantichi muuziqaa nuti dhageenyu sun akka inni nu hawwatuuf nu harkisuuf qindaa'ina yookiin sagalee kalaqamedha jechuudha. Kana malees yeedaloon tuuta sagalee muuziqaa garee tokkotti ramadamuun qindeeffamaniin kan uumamu ta'ee caacculee bu'uuraa lama of keessaa qaba jechuudha. Yeedaloon caacculee bu'uuraa lama of keessaa qaba jechuudha. Inni tokko piichiidha. Piichiin maal jechuudha? Piichii jechuun haalli amala sagaloota garaagaraa kan ittiin ibsamu ta'ee sagalee yeroo meeshaan muuziqaa taphatamu yookiin sagalee namaatiin kan jedhamu ta'ee sagalee wal fakkaataa osoo hin taane sarara garaagaraa irratti sagalee adda addaatiin kan uumamudha jechuudha. Sagalee adda addaa piichii kan jennu kun jechuudha. Gosoota yeedaloo lamman jiran keessaa piichiidhaa fi turtiin yookiin dureeshinii jennee bakka lamatti isaan qoonneerra. Dureeshiniin immoo yoo jennu dureeshiniin hanga dheerina yookiin gabaabina sagaleen tokko qabu kan ibsudha. Turtiin sagalee sanaa hanga sagaleen yookiin boqonnaan itti aanu jalqabutti isa jirudha jechuudha. Sagaleen tokko jedhamee ka'ee xiqqoo dhaabbatee deebi'ee yeroo itti fufu dureeshinii kan jennu sun jechuudha. Yeedaloo keessaa piichii fi dureeshinii kan jennu warra ijoodha jechuudha. Erga sagalee sana piichii sana dhageenye booda dureeshinii boqonnaa qaba deebi'ee ammas piichii yookiin sagalee sanatu itti fufaa jechuudha. Fakkeenyaaf nootaa guutuun tokko turtii hanga rukuttaa sakandii 4 kan turu yoo ta'u nootaan nuusaa garuu hanga turtii rukuttaa sakandii 1 qofa kan turudha.
Nootaa guutuun hagam turuu danda'a? Sekoondii 4 yogguu turu, nootaan nuusaa garuu sekondii 1 qofa turuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dheerinni sagaleewwan lamaan gubbaarratti ibsamanii turtii adda addaa qabaachuu isaanii ibsaa jechuudha. Turtii adda addaa qabu. Nootaa abbaa 4 tokko guutuu kun sekondii 4 tura. Dureeshiniin isaa meeqadha jechuudha? Sekondii 4. Dureeshiniin nootaa nuusaa immoo sekondii 1dha jechuudha. Tuuta sagaleewwanii yookiin harmanii. Tuuti sagaleewwanii maalidha? Yookiin harmanii kan jennu maalidha isa jedhuuf caacculee muuziqaa keessaa inni kunis isa adda biraadha jechuudha. Harmanii. Sagaleen muuziqaa garaagaraa yeroo walitti qindaa'anii fi wal simatanii dalagaman harmanii jedhama. Sagaleen muuziqaa garaagaraa walitti qindaa'anii yookiin wal simatanii dalagaman harmanii yookiin tuuta sagaleewwanii uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf tuutni sagaleewwan muuziqaa al tokkotti taphataman harmanii jedhama. Fakkeenyaaf meeshaalee muuziqaa aadaa kanneen ta'an keessa ululleen sagalee doo, si, kiraarri sagalee mii, fi masiinqoon ammoo sagalee sool, ji al tokkotti wal faana qindaa'anii yeroo dhaggeeffataman harmanii uumuu jechuudha. Nama sadii, nama masaanqoo taphatu, nama ulullee taphatuu fi nama kiraara taphatu wal bukkee dhaabbachiifnee wal faana osoo isaan jalqabsiifnee sagalee wal fakkaataan akka jedhaniif muuziqaa tokko kennineef osoo jalqabsiifnee sagalee sadan sanarraa wanti nuti dhageenyu maal jedhama? Harmanii jedhama jechuudha. Kanaafuu harmaniin yeroo nootaawwan sagaleewwan lamaa fi isaa ol ta'an yeroo wal fakkaataa keessatti taphataman sagalee muuziqaa dhaga'amudha jechuudha.